Ashamartuuf dhaggeeffattoota keenya guyyaadhaa seenaa gootota Oromoo. Akkuma armaan dura seenaa gootota Oromoo hedduu isiniif dhiyeessaa ture. Har'as seenaa gootota Oromoo tokko qabadhee dhufee jira. Innis seenaa gootota Oromoo Eebbisaa Addunyaati. Turtiin keessan na faana ta'uun affeerraa kooti. Weellisaa beekamaa fi qabsaa'aa mirga Oromooti. Kan inni ittiin beekamu keessaa tokko weellisaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABO dhaabbata Oromoo hiree isaa ofii akka murteeffatu qabsaa'uudha. Eebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambidoollooti. Eebbisaan maatii isaatiif ilma hangafaa yoo ta'u, obboleeyyan dhiiraa 2 fi dubartoota 3 qaba. Eebbisaan dargaggeessa kabajamaa ture. Barumsa sadarkaa tokkoffaa isaa mana barumsa Oliiqaa Dingilitti kan barate yoo ta'u, mana barumsa sadarkaa 2ffaa immoo Qeellamitti barate. Eebbisaan qormaata biyyoolessaa fudhatee waan darbeef yuunivarsiitii galee barachuuf qophaa'aa ture. Osoma akkasitti qophaa'aa jiru ABO'ttis makame. Bara 1991 odoo Eebbisaan ramaddii yuunivarsiitiif eeggachaa jiru humni ABO'tiif TPL Addawaawii mootummaa Dargii kuffisan. Magaalaan Eebbisaan keessa jiru Dambidoolloon ABO'n buufata waraanaa guddaadha. Yeroo sana Eebbisaan haalli jireenya uummata Oromoo gabrummaa ta'uusaa waan hubateef akkasumas barbaachisummaa Oromoon hiree isaa ofii murteeffatuu qabu waan itti amaneef kan qabsaa'uuf jecha dhaqee ABO'tti makame. Eebbisaan jalqaba akkuma dabballeetti kan leenji'e yoo ta'u, dandeettii addaa waan agarsiiseef buufata ABO kan Dambidoolloo keessatti argamu leenjisaa damballootaa ta'ee muudame. Dandeettii isaa waraana qofa osoo hin taane dandeettii sirbaas ni qaba ture. Sagalee hawwataas qaba. Meeshaa muuziqaa baay'ees ni taphata. Sababa kanaafis Eebbisaan hawwisoo ABO'ttis makame. Aadaa wallee fi eenyummaa Oromoo mul'isu gahee guddaa taphataa ture. Bara 1991tti hanga bara 1992tti naannoo hunda keessa deemee sirbaa ture. Sirbi isaas sirba aadaa yoo ta'e, ergaan isaa garuu kan warraaqsaatti yookaan revolutionii kakkaasan ture. Sirbi isaa hacuuccaa uummata Oromoo ifatti kan ibsu ture. Karaa ittiin mirga isaa goonfatanis kan ibsu ture. Eebbisaan nama gara laafessaa ture. Eebbisaan nama gargaaruuf dhimmamuuf nama duubatti hin jenne ture. Eebbisaan artistii baay'ee jaalatamaa fi dinqisiifamaadha. Sabboonaadha. Eebbisaan jalqaba gootummaan beekama ture. Erga ABO'n biyyaa bahee geggeessitoonni isaa baay'een boqotanii ABO dhoksaadhaan socho'uu jalqabee booddeellee Eebbisaan sirba isaa irratti hammeenya mootummaa Itoophiyaa uummataan gahu ibsuu hin dhiifne. Eebbisaan baay'ee isaa ija jabeessa kan ta'e, hin sodaanne ifatti hojii shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahu balaaleffachuurraa duubatti hin jenne. Deeggarsa ABO'f qabus achumaan duubatti kan hin deebine ta'uusaa ifatti kan mul'isudha. Sababa kanaan ilaalchi mootummaan Itoophiyaa kana keessa gale akka Oromiyaa Support Group Press Release number 70 jedhutti nama umrii 26 kan ture hiriyyaa isaa Eebbisaan mootummaan akka isa hordofaa jirus bare. Eebbisaanis waltajjii adda addaa konkolaataan kan geessu isa ture. Gaafa hagayya 30 bara 1996 Eebbisaan addunyaan ergamtoota mootummaa Itoophiyaatti mana isaa keessatti Finfinneetti ajjeefame. Eebbisaan jaalalli Oromoof qabu guddaadha ture. Akkaataan du'a isaa baay'ee nama gaddisiisa jedha Tsaggaayeen. Eebbisaan addunyaa waliin bara 1991 waajjira ABO'tti akka wal beekan kan dubbate Tsaggaayeen akkaataan Eebbisaan ittiin du'e waan itti dhiheenyaan beeku nutti himeera. Eebbisaan addunyaa lubbuu isaa yogguu darbus magaaluma Finfinnee jira. Biqilaa Guyyooti waliin mana tokko jiraatu. Naannoo Shiroo Meedaa guyyaa tokko keessummaa isaa wayii itti dhufe. Manni dhiphaa waan ta'eef Biqilaanis hiriyyaa isaa bira deemee bule. Eebbisaa bira kan dhufe kun qabsaawaa ajaja waraana ABO ture.
namni kun yeroo baay'ee hidhaa mana hidhaatis miliqee bahaa turedha. Gaafa eebbisaan du'e sanas nama kana barbaacha dhufan. Warri tika mootummaa wayita jalatti ol seenan eebbisaan keessummaa isaa kan rifeensi mataa isaa dheeraadhaan wal fakkaata. Jalqaba irratti eebbisaa rasaasaan rukutuun madeessan. Isa boodas eebbisaa ajjeesuuf gaafasan nama sadiitu mooraa eebbisaa kana keessa jiraata. Inni du'es mucayyoo jalqaba balbala mooraa kana bante eebbisaa fi keessummaa eebbisaati. Haalli eebbisaan ittiin du'e immoo baay'ee nama gaddisiisa. Haala suukanneessaadha. Naannoo Shawaa Meedaa bakka Taataq jedhamtutti fuula mooraa waraanaa turetti geessanii ajjeesan. Waraabessaaf kennan. Achumatti qonnaan bultoonni naannoos reeffa waraabessa irraa baasan jedha. Weellisaan sabboonaa Oromoo Eebbisaan Addunyaa fi hiriyaa isaa Xaanaa'oo Yeesaas ergamaa humna nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiin hagayya 30 bara 1961tti ajjeefaman. Yeroo namni meeshaa waraanaa hidhatanii mana isaa cabsan seenan mana kan Shiroo Meedaa lakkoofsa duwwaa 94 olaanaa 13 ganda duwwaa 1 jiru keessa jiran ture. Manni isaa kun kaaba imbaasii Ameerikaatti kan Finfinneetti argama. Namni ijaan arge akka jedhanitti reeffa mana keessaa harkifamee konkolaataa laandiroovarii kan lakkoofsa eeyyamaa mootummaa qabutti fe'ame. Ergamtoonni mootummaa jalqaba namni karaa irraa akka maqu godhan. Namni dhukaasa qawwee dhaga'ee manaa gadi bahe ilaala. Gara manaattis akka ol deeban ajajan. Guyyaa itti aanu reeffa isaa hospitaala Minilikii kutaa reeffaa keessatti argame. Ergamtoonni dhaabbata Dimokiraasii Uummata Oromoos kan Dambidoollos wucuuccaa fi miidhaa baay'ee irraan gahaa ture. Obboleessa isaas sababuma inni obboleessa isaa ta'e qofaafis miidhaa guddaa irraan gahaa turan. Obboleessa isaa Ashannaa fi ergamtoonni wayyaanee fi dhaabbata Dimokiraasii Uummata Oromoo si'a baay'ees obboleessa isaa Ashannaa fi kanas hidhaa turan. Seenaan isaanii baay'ee nama garaa nyaata. Artistii fi weellisaa keenya kabajamaa beekamaadha. Seenaan yoomiyyuu isaan hin dagatu. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa horaa bulaa. Kan isiniif qopheesse an Areerii Kadir.